جماعة بدي تنام ملا لا ما جاتين كي هذي روتي ما أنا مالي ما تجي شسلو وانا دي برباد لا ما تعمين أنت تقول Elsi keena guddaa kan isaa walitti dhufu kan nama addaan ibsa. Nafannisen jala qamaa barku. Achitti hayyaa wajjin himtu sayyoo sii ta'eeti bara. Osoo maa sii bitiin kasiriise. Nara kita saya pergi. ما جتيو Nara dia made rawai tu kan. هاي دلا يورف تدوان سراي ديما مال قولا مال يجان ديما Number baca tu orang bayar. Internet ada yang jabru payah dalam tasib bana. Apa number baca tu nara dia made. Nama bro tu kan. نين ديما تيركونغو غرو سبب بيني سخنا ني قدان مان Sabab bini sekarang saya agak setiman single. Agak ada si dufa jira wal ganggal cuman. Mucayo baredu tani wagame ka jalan. Ta wagame ka hariro wajib kamu dufa jira na rade mo kiya number baca tu. يا اخي صاحب اخي سنتانا ندي واني سجوب متى كان جاي سلالي ديما كمان Akan atilah tu ni fuwa mo ani aja bro tu fuwa mate ma tu jaga selalu sih. جتشونا وان براتي فيمت يا وديمو ديما نجتلي ديمو نندا هاي لو جيب. مو سولا لي تسنى جاتوني سمر الا لما وان براتي مت Aram tu jabru silal au jibiru henna nura bai nura. تلقى Ha. اكستانا نديمو غامان هاي نين ديما سنجنا خنين لا لو ولي ديمو سمجو Au kiya sukarna tinggal sana. Dewi sinja bai sinja nara. Hai arra ya sana ini cuma bakal ke. ما شفت شبكان ديمو سديو جرا شوف هاي نين تاغنو Ona nageta. Mucayo wagame ka butu hariro wajib kamu kufaya. Bakabru na razu te. Adar na rabai sinja number bai simbar bai. اه انا ارى دلامي تي أوش. قيامان وفتيهم ديمو منكنا Kiya saibu ma ke number lesu sitma. انا ابجيو بدي ابدو عندي مسنجل Bai sinja mana yang bar. ما في ديما Waya anak bikin dari semuanya tuh. Aku kiya saibu ke nageta. Hah? Lula langsung tahu nama kawaju mana rading ke atas. Mirka nanti takkan kawabe itu ikan. Dalam kami guna negara. اكل جي غادو عجائب في الديمو Barduranu. يا اخي سامل غير شو Humna sudah dah barduranu. ام نازون دين اي جوجو مخي ساخي ديما نخيا Andi wah nanti kira kau boleh semanta. كان اللي تكش ما لا فرق Hai, sudim sinja kucing ya saibu. تاني بون جرجين تلقوكو Man ya aki nama akan berapa. كي بني بو كي بني Ya boy sasiru. ما لا لو يستمو كي بني لا Apa sih jadi tumbar mandi beri akian. Anam tu kau saibu kau hunjil ya. دم دلغت على جينكو هاي بام تي يو بيتي Ya aki. Oh at turanu kamar rabbi abare jira. Hai. Sini. Hai. Mufte? تركا ديمي تنجرك خلاص هي Hai, itu. لا انت لقيتي ديمي Hai, Bo. ديمي لقيتي Hai, turanu dia mesti masuk. Hai, aku mau malah jemput. wanni naa jamee dhufe bikka jaarsa kiyyaa bikka inni dalagu sana gartee yoo inni dhufuu baate torbee kana akka ayyama himtuuf fadheetiin barsi bira dhufe bikka jaarsa kiyya dalagu haa Kenapa tuh? kanaaf inni Ini mana yang udah ini sobat? Situ mana ya? guyyaa inni ayyama fudhatee jira beektaa yoo tarii guyyaa inni fudhate sana irra tarees akka ammaas ayyama biroo himtuuf fadheetii bara. Ini malah fakut kutanya curang. Imala fagoo diras fagoollee hin jaamtu ati jidduma tana kute inni sitti himuu dhufe akka ayyama gaafattuuf akka rakkoo irraan finne jeetii beekte hadaraa gaana irraattiimii fi Rakong. sanumaa siima jeetiin dhufe. Kalau serakong kamu tanah ini mah tanah hiadai. Kalau sekali kira di mana anda boleh curang ya bro? Sifin dawwala jee bari anis bilbilli kiyya na bira hin jiru jaarsa kiyyaa fuudhee kuteeni. Amma kalau serakong kamu kayak Ajjeen hin deema ittiimi gaa'ii hadaraa. ini mana rakong tak? Ajjeetiimi gaa'ii Ini mah ittiimuun irraanfatiin gaa'ii hadaraa gaa'ii ini mah hiadai. gara toomii. Hai, udah? Kan egaame. Malah sih nama shantam bisa kali gitu. Shanta bisagal maal si galchuun shanta bisagal. Osoo si as
namni narraa gabba yaa'u dide namni asirraa narraa deemu dide. Yaa duraan maal akka dalagaa dhiifame shantamii sagal mana kana keessatti. Eegaa mi'a amma gattaa sillee dubbisu booda. Maali gattaa miti namni maal mana kanaa godha fuula sirraa argatee dhufan kaa. Gattaa sitti maa achi wal quubina booda achi jala. Duraan asitti ol nallayitee ni bira taa'u barsiiftee nama jamaa biddee ni sanaa malee namni maal asii godha sila. Haasaan maaliin dhiisaa miti maal asii godha. Waan namni kaanaaf si jedhutti bismara dha'u dhalaan seen kaate dhiira malee maal taate. Tokko waanta asiin narraa deemuu didee dirqiitti mataa qabee gabbaa dabarsa. Dura maal walitti qabdanii fiddee aseen siftatti. Saayibee kiyyaate sun kanaaf yaadanii mi'a amma ka'e magaalaa keessa siyaasee shirsi godhee waan ati barbaadu laata mataa miila sitti gachaabse tuma feeta sibira ka'e kaa'e. Garaa sibira taa'eetti si eegaa oolu kan jamaa walitti qabachuu eegaa. Naan kaa'e aara kan dhiisu nurra. Ayo, aduh aja tas. Sira dulu ber. Wanita. Ah, negame. Iya dah. Jepsa. Jauh jalan 3 lebih ber. Ma, nagu marra. Nagu hono. Bagai lebih kan. Bagai. Wah sih mau berapa? Saya dengan sih naura naura dah. Lagi. Kota seperti manti kota kesti. Mana sih nasi nak kota saya lagi ada. Tak kecil kan ada lagi. Ma, dekat mana? Ini dekat kota. Nagu marra. Lagi. Satu kali marra bagai. Kota. Ma, nagu marra. Lagi wakil sih. Ucap saya berkait online dia anu itu jati ti nama berarti jari orang kapti. Malah soalnya tingkap orang nak kenal jadi nanti. Tak semua orang bukan jari. Buat jadi nanti orang kenal bes mata. Ati tu bukan mana jati ti hari orang mencoba dah orang. Malah tu baca. Tingkap orang nak kenal jadi. Nama jadi yang kena kiri. Jadi ti ni mana? Ya boleh lagi jadi yang. Malah soal wadah jaga ni mana ni? Jadi yang uno tu kasih tahu lagi dia kan. Isaulin wal balamatani kuna wal gangal Cina ini. Gangal Cina. Amma gangal Cina. Ya वो अंडा बच्चों देख ले बेटी बुढ़ी। Mana ni gangal Cina? Akai वो baik ini. वो बंद बच्चा रहा। Ini sama. Lagi. Amma isirin. Amma dulu बुढ़ी kan बोला putih. ये रोबर बाटी थी देती का बच्चों दे। अंकल में सीधा में। Ya tinggi hari roji mana mau lima macam. Amma ni isirin aja sampai semua. Injil-jili. Anjir nama nak kenal boleh kan? Bedah. Wahai kan boleh kenal tu. Baru orang boleh jujur jiran. Amat tu yang gutu bilbila wajib asal ni. Negeri lain ni tiada sih an. Hari roji mah oleh kamna najari ber. Aman mu dah begitu kan. Bom pina proses tu yang mungkin orang jangan bedah an sih mi gamu saya bagi. Gerai satu sebom bisa solat bisa. Amma itu saya aja satu itu. Amma kau ganti mana lagi tiga ni? Enggak ha. Jadi tiap hari rumah tu ni akan gerak mana tak? Aku dah pun sih. Nafsi saya sama ni kisah. Oh kan dua ni sih tinggal itu. Akan kalau corona itu apa lagi? Aku dah kasih. An sudah nak kerja pun sih tinggal dia kerja tu film. Jadi dia wajah hari lu berarti sudah jalan. Aku baru dia berakhir. Lagi bom film sih. Mana juru namu? Saja sandisa. Hariro isu juga cah sandisa. Sungguh. Ini mana juru sih mana juru? Wajib ku tanya cu. Buya mana? Jubar TV koran hari. Oh sangka buya. Wayong bisa kan bertemat. Satu saja. Dukkan dagatiin ati dhuftellee jeetiin bargabbee kuduraa fi kana bitadhee dhufe ammas akka yoo ati hin dhufnellee ijaazaa akka ati hin dhufne tolgattiin hime bara tolgaadhaan irra jaarsa kiyyoon dhufne yoo inni hin dhufnellee tolgaa akka jaarsa kiyya akka kaafellee akka hin dhufnellee itti himii jeetiin waan itti himi. Itti na himti? Yoo anaafillee akka hayya manaa kadhatu itti na himti? Tolga itti na himti? Kiiloo meeqa siibiti kana? Kana bari anumaa bitatee dhufe kuduraa fi kana kanaati. Inni waa siif binne? Inni maal naa bitadee? Isee hayyama itti na himtu sayyoo siibite dheeti bara. Osoo maa siibitiin ka sigiise? Haa inni kami waan bitan dukkaana dhaqeetiin fi xiyyaa bitadha isa bar wanni hin dhaqeef reefu tolgaa keenya jaarsa kiyyaas yoo hin dhufne diimii fi hin jeen akkamiin naa bite inni?
Kana malee homaa ittiin nama biraa siif tolgaa jidduu hariiroon biraan jirtu. Naafi tolgaa jirtu moo? Naafi tolgaa jirtu maaltu jiru? Inni takka illee hin jirtuuti. Hanga beetiin fi deemee bitadee dhufe tolgaan homaa naan binne. Anjama kana raadisa. Akkasii hariiroon biraan jirtu? Hin jirtu hariiroon biraa maaltu jira? Adii namaa. Wanti takka walitti hidhannoo takka qabdanii? Waan takka hin qabne. Homaa? Homaa nagee afayyaa. Bakka dhayxirraa nagayaan dhuftee nagayaan illee sin gaafanne kaayi dubbiin si afaan ba'e dhiifamaati kameti. Dhugaa waanta dubbiin afaan ba'eeti. Dubbiin afaan baate. Dhugaa waanti dubbiin afaan baate. Hayyee hundaafuu kuduraa kanaan alawaata geessi. Akka jedhu amma sitteetiin dhiira waliin wal gangalchisa tolgaa waliin margaa si haa baasu. Dhiira waliin wal gangalchisa amma sitteetiin dhiira waliin wal gangalchisa. Akkamati haa? Akkamati Mantul. Ya dursitu. Hangoon tastee sama ati jaarsa keetitti gadimee manuma si wayya manni mammoo bittana na bira teessaa manatti dhagahama ati mana kee bultii kee gattee yeroo as teessu kanaana baay'ee natti dhagahama ani si jibbee oduun ta'in manuma kee si wayya dhalaan jaarsa hiiktee hangoon bitti mana namaa teessi. Dhugaa keetilledha andii sin galuuti waan inni na godhe jettuun gaalan goone. Kana nani jedhu kan hundumaa ilma si godhee taati bultii kee jibbite. Bar qabee badiiti malee natumee hanga bar yaa rabbii kiyya maaliif na umta hanqaan jiru takka natume hanga arraan tana waa inni natume badiiti beekon silaan badiiti beeke badiiti natume jeetiin badiiti furata sii galee badiiti osoon beeyin namni kan lafaa ka'ee akkanuma dhufee akkana taate akkasii taate fajee siinitumaa namni. Kanan jedhu akkamitti badii malee situma sumatu waa balleessee raaffate malee badii malee akkamitti situma itti. Osoo badiiti yerra natume bar yoon badii qabaadde manaa hundeemu bara manaa maaltu noofe badiiti yerra natume jeetiin akka fedhe ta'u jaarsa kiyya biroo see ta'a. Ati kan waan biraatitti fudhatini ani akkuma ati bultii keetitti deebitu barbaadetan malee si jibbeetillee miti. Uumamatti rabbummaan kan gidduu keessa naa tolche. As jirta. Beekee jira. Asitti asitti hooganta namaatiin gamna goota maal na goota asitti sinar kan baatu. Asi kan harka baatu seete. Asitti sinar kan baatu. Si harkaan bu'een hin beekan. Ziyaad maal taate ati mana namaan kabajju dubartiis ta'u barani mana kiyya kun. Ansiin kabaja garuu ati maal akkamitti nama kabajaan qabnu na gaseessiste. Ishiin duraan haadha mana keetiin turre. Tummaa haadha mana siyyaati. Kana sumuni boksi dhayanii dumbulloo sadi godhan. Mee gattaa himee dhiirtillee mana jiraachuu baattu kuni mana namaati mee rakkoo keessan isinii fallaala gattaa himee ati. Tana bira gatteenna. Taa'e. Nama akkanaa kanatu gattaa. Taa'e atis. Silaasii kana keessa gadi kaa'anii akkatuma. Maal goota mana fira kiyyaatii dhufteetin? Eegi deemu keeroo inni achi fagaatteen deemtu gara Chaayinaa. Kana biraan deemu ture. Achi saa Chaayinaa seensaniisi. Lafarra isaa kan gadi faga dhiirri si kan gadi. Maal jette dhiira kamtu na gangalchisi malee nama biroon na gangalchee. Si malee jetta. Kaan ni dhagatte. Kaya guutuu naa waliin si fuudhe. Tolga mana tolga ti maal goota keessa bira. An tolgaa bira boora wanni dhaqee khayrii si yaaduuf malee wajji gangalachuu wateettu kana eenyu siin jee. Khayriin yaaduun kan kee meeshaa kee qaamaanaa harki fadhee deebi'e gandarraan zoorteetiin
nama kennuudhaani. Hai. Ati tolgaa wajjini walleen isiin bulteetu jirta kaa. Ani akkana taana eegaa tolgaa wajji bulteetti ati numaa bali shakkiitii fi shakkaa deemta kana kan shakkaa deemta. Ana raboota sin fadhu anuu si jibbee. Anuu si fadhu. Nadai haqa malayyoo nadai te nadai ana raboota si fadhu. Waan si keessa jiru sun taalchisa. Nana taalchisu wanni na keessa jiruan. Si fadhu siika anuu siika hootanii na siika. Kan dhuunfuu qabu taalchin danda'u jedhan. Amma eenyu sirnaan dhoggaan amma Haqa irratti na tuumi. Na tuumi. Gidaara adii kan Gidaara walla Ana diimaa godhee mana nama kijiji na wal fakkeessi. Ani tolgaa wajji yoomi bulu shaayidanii qabda. Tanaa akkatti miti kan. Gattaa'ime maaliidha? Gattaa ati sitti nu taaluu Amma qabdi. dhaqanii. Dhala dhalaatii mootii suutee Diddiiquu dhibbata osoo taate jaarsa keetii kabaji anuma birattu balleessa. Akka ijoon dhagaysu tolgaa wajji bultee ani tolgaa fayirii yaaduu fi dhagayoo jaarsa biyya dalagaa hin dhufnellee tolgaa. Akka inni hin dhufne diimii fi hin jeen. Miira boqoteessan kanaayyuu baruun qabame maa inni dursa wanni si. Ani tolgaa wajji buleemi. Akkaan tolgaa wajji bule saniitiin tolguma saniif gala akka. Akkas gabbaa'i kaa. Dhugaan godha akka. Anumaan galtaafiyyuu. Dhugaan godha akka dubbeetii fi jibu qootetan. Afaan kee kanaan cuqqaalee akka. Na cuqqaali. Dhugaanatti numaan du'aafaman. Duuta amma ani si waan wajjin qabu saabaan harkatti taata. Maanguddoon dhuftu siika. Nahi. Argaati. An durii siika osoo ati namni duraan amma dura siika hin dhageenye deemsa akka duraa siika. Dhagee kan guyyaa ala bulee dhaqee ala bulteessu beeke. Hiikamte ati namni hiikamte. Dubartiin baddu akka seetii turii fi kooran harree takkittiin hin geettuuf jedhan. Maaltu kana hunda sin geesse si Gisee fookii ciccirtee akkasii na tumtee nyaattu sanii irraanfatte. Arraan kana wanni ettee na barbaada dhufte gisee akka nama tumne buutii tumanii na tumtu san. Anammaa akkasii barbaacha dhufe seetaa? Sinii kun dhufe. Mee jiranaa manni ijaarame akka fooyyatti diigamuun nama dhibaa. Wanni hiikaa kana isin ga'e maali rakkinnummaa hagana ga'e kun? Rakkinnummaa mana ijaartan isin deesisu kun maali? Mana ijaartanii? Yoom ijaara? Manni bar gaafa ati fuutee fi gaafa isin wal fuutan mana ijaaran. Eenyuun ijaara? Rabbitu si ijaara. Argine? Egaa mana diiguun siin galiin maaliif walii hiikuuf deemtanii isin jedhu? Yaa ilma kiyya dubbii akkas. Akkasiidha dubbiin? Akkas. Isii tana hiikuu miti. Itaarraa hiikuu miti. Osoo naa taatee danda'e morma tanaa ol irraa hiikee. Morma tanaa ol irraa hiikee si darbee natti tola. Dhaliiti mormarraa darbiga. Ani intala namaati haadhaa fi abbaan qaba namarraa hin dhaladdeeni. Haadhaa fi abbaan kiyyaa akkana godhaan na guddisan malee shururuu godha mush mormarraa muranii. Narratti olii lolina. Na gubee bar na fadhiisanii qamaa bar kun. Achitti wal dhabdanii wal tumtanii walii araaramuu dhabnaan na bira dhuftanii wal dadhabdanii amma waan ani isinii godhuu danda'u waan ani isinii jidduu keessanii fala uumuu danda'u na qabadha. Na dhageessaa yaa sheeka gandaa. Tole. Ani jaartii tiyya jedhee wajjin wanni jedhu tun dhiira biraa wajjin rafteetini saniifuu dhiira ollaa kiyyaa hangam takka na tuffachiiste. Nama ollaa keewwatti waliin ciiste. Wajji ciistee bakka ankaa irraa yoo deemu bal'ate argina. Akkas saniifuu dhiira ollaa. Ati dubbii tana dhugaa gooteetu maasoo itaate ammallee nama guddoo keessatti illee moo dubbii tana mee ragaa eenyu qabda raguma satti danuu ragaa. Mucaa namaatillee maqaa balleessu deemtu mucaa yoo akkana dhageessi hidheellee si kasasuu ni danda'a. O dubbii ragaatti hin qabne lafaa fuutee naaseen yaa jaarsa kiyya hubadhu. Jaarsi keenan jeen jaarii afachitti jaarsi keettee malee salphattu. Dhiira biraa wajji ciiste jaarsi keenan gatti. Sheek gandaa. Haga walii. Qabdu taanan qabi. Diddi taanan. Darbin. Qoy jidduu keessa mee anatti If gaddarbi dura. Qoy anatti dubbii hunda addaan baasee qoy siigis isaan dhugaa jirtuma ani bar haga siillee isaallee inni dhiira jedhee isaan dabarsu ati dubartii jedhee siillee simmiidhu nama hundaa qixxee isin ilaala hin jarjarin. Anka jedhu abboo namnummaa ollaa keetii kan ati irraa shakkite kun eenyuun? Tolga. Rabbi taarga isa godhu. Tolga. Yoogaa tolgaa kana maqaa guddaa kana fuutee irra fe'isee ati maqaa isaa isa balleessite yoo inni boru ganama sin kasasin ni laallamee haqa keenyu akka boofeetii fi tasaa. Kanallee na bareettanii na hidhuufuu murteessitanii anuu waan isin godhan abbeeka. Haasuma hiiku malee dura. Amma isinillee atis dhaabbadhaame dubbii teessan tana sirriitti ilaalee ana wal isinii qixxeessa. Amma tolga bilbilee akka inni amma as dhufa isa waliisa. Goli. Amma hin jarjarin awwaa. Itti bilbileen tolguma sanii uume haa dhufu.
Harufu. Rasaa dura. Yaadame. Yaadee. Hin jajjarina. Jajjarina na jala. Wanni hannaan himu yooftii dhageette akkasii hanna eegalte. Qoya. Ammaa yoo sila osoo Ati maa gungumaa ol tasaa akka nama ilkee fixateetti? Abboo haa tolgaa. Mana kiyya si barbaada dafii amma kootu. Sa'aatuma kana Abboo haa tolgaa. Si'ii fi mucayyoo tana jidduu maaltu jira? Ishiin tuni jaartii ollaa kan keetii akka taate ni beektaami? Hin beeke. Maaltu jira irra jidduu keessa? Ollaadha. Mana kiyyatti taanee mana isaaniitti jira. Mana jidduu sin jira Mana isaaniitti taanee mana kiyya jira. Nu lamaan jidduu mana jira. Ammallee firiija nu jidduu jira. Hulatti taanee firiija jira. Firiijatu mana keessanii fi mana isaanii jidduu manatti illee aanee jira jechuudha. Kana malee hoo? Kana malee hoo jira. Maal qabu qabdanii? Wanni sii fi ishii tana jidduu jiru hariiroon biraan jirtu. Hariiroo walitti hin qabdan jechuu kiyyaa barsii galee. Lakki hariiroo walitti qabnu wayiitu hin jirtu. Ollummaa walitti hin qabna waan biroo waa takka walitti hin qabna. Aboo waan himatamaan jedhaa dhagaa jirta. Dubbii tana tammoo eessaa dhagee? Animu. Atummaan. Amma ragaa fidaami. Ragaa qabdaayyuu? Fidi. Maal rakkoo jiramu? Mee ilaallaa qoe. Boo firoomsaa. Kootu waan beektuu fi waan agartee dafi kootu ammantan. Waan dhageettee fi waan natti himte hundallee kootu dafiti mana warra sheetichi kennaa sanitti. Sheelti keena guddaa kaa kan kaa walitti dhuuf kanama addaan hiikusan. Mana shee tarsaasoo laalte achi kootu. Gandhi salaam. Waalaikum salaam. Yaamti. Taa'e nama fardaan barbaadan si argan taa'e. Ani maaliif natti ajamta? Maaliif na yaamtan garuu naguma fi? Nagamumaaf si yaamne mee ati jara lakka mucayyoo kanaa fi mucaa kana jidduu waan beektu yoo jiraate nu himi. Boo maal beekta? Naaf isii jidduu maaltu jira maal beekta? Haa yoo maali? Haatuuf deemta? Waan jiru ni beekta haatu akkamiin na gaafattu? Na haatu deemta? Ifirraa na ariitee yaamanne isii? Noo dhageessame. Hayi. Iyya? Aboo aanatu isii yaammate? Saniifuu qofatti. Hayi. Har'a nama tokkollee waan barbaachisu narraa bahee kanaan jettee torbee duruu ni dagateeti. Lakkaa namni waan torbee tokko duraan ni irraanfata. Ati inumaa hariiroo guddoo hojii qabnaa honaaf isin jettee dubbanne atumaan. Dhageettaa kun ishee tarsaasu. Ragaa fuuldurumatti. Amma ishee tarsaasu ni qabatan amma narra hidhu waan biraan fedhu. Kan tun narra habuutu. Waan tuffii kiyyaaf nama waan kana dalage isinin mul'isa. Isinif garseenyummaa kiyyeen akka taate nama argitan. Qaanyi. Aboo qaanyi maal waan ta'uuti qaanyii si dalagaa jira. Torbee dura isii wanni natti dhufteef Zaakir imala deemee hayyama dalagaa akka isaaf himuuf natti Aboo fuula nama guddaa ta'e isin kijimu. Aboo usme saniin guyyaa san eegatiin jira siin jedhe isii miti. Taphii duuba narraa deemin jenne akkuma sana. Tolga faana si gosa mana shee tarsaasati. Kan inni galata. Kunoo tan eegaa ture tana yaa kijiba. Aboo. Dubbii amma jette kana inni siree irra gangalchuu fi waan ati jette kana hunda godhu argitee jirtaa jakeetiin. Lakki an ijaa kana nagarre garuu Maal argitee? gizee isii ijaa nagareetiin jira dhufiinsa isii garuu immoo mucaa waan hin beekuuf. Isii illee ni gangalchiisiitii yaadan illee ni beekan. Osoo addaan baafatini hagan dubbii yaadaatiin mana namaa diiguuf deemta. Kan amma jilbeeffadha afur uummata kanatti. Kan isin jee telefoon kana matas jabsa kan jilbeeffadha. Yoo amma nadda diigee namoota Jilbeeffadha. tumaan himee maleen. Jilbeeffadha kootu jilbeeffadha. Jilbeeffadha. Dhaabuu haasha. Naanne kanarra. Fuula kanarra. Jilbeeffadhe baruu. Jilbeeffadha deem jilbeeffadha. Sin gangalchine. Oodi akka kijibaa wayii. Ammallee waan biraa. Kijibaa. Naanne harkaan kee lafa. Kaa harkaan akkasitti deem. Naanne. Awwa sheekani gaafa. Deem. Akkuma asinaan jette inni illee jedheesi. Deemsin jedha. Deemi Bakka sittiin balleessa dhiifama na godhi kaa jaartii. Kanaaf yeroo hedduun jarjarin siin jaa hubadhuu wanni siin jaa waan akkanaa tanarraa ilaali. Awwa dhorkee. Deemsin jedha. Akkana jedha. Awwa ziyaan irraa dhorkee haa sheekani yaa. Ati maaliif jaartii yaadda na baasuuf waan ta'an natti himte? Bari anillee waa addaan isin baasuuf fedheetii miti yaa. Niin tolchaatutu babbadiinatti malee. Tolcha maal beekaa?